كان قلتوا الجرطان راشدين يو أنا سير هين دلكين أنا ما تتوقعتين نقولك سيء لا بتقولين قالوا إيه بكبرتنا لا نقولين لما تقدم سمية نقولوا يوني سوميا ولي إجتنا نابسي والجري كان عندنا ناديس كأسبودا أكاد يامي كيتي كانت يو لا ده كان عندنا نو فاينا سيد بوتامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتم توتا في هردفتكو أكم جرت أمة جاللا هيا كيساني بغجراتن هاتي مناكا أكو بكمو غافة إجولي كان عندنا رتي نبرا ديمتي سانو غرا ميديا تفيدو فينتورين راجو ساني إسات وفي نركو كيكنا نمني سيف أركو قبا نانجدي غرا ميديا تفيدي مالي أني واي سادادا غرا ميديا تفيدو همبربان أما erga deemtee gara guyyaa 25 akkas lakkoofsitee jirti. Dheengadda akkuma agartan as dhufteeti jala deemeetiin kadhee haadha mana kiyyaa na biraan deemin ijoollee keessaan deemin siin jaaladha. Si malee nama biraa hin jaaladhu. Jireenya keenya kana fuulduratti ceesifanna haadha manaa koo jedheetiin kadhee dadhabee dhiise. Uftee as jirti ijoollee bira fuula keessan duratti dhiifama gaafadhaa dhiifama naa godhin jedhaani sadarkaa iffanni surra geessee jirti. Maaliif jecha iffannitti? Asirraa kun Somayyaa dhamma kun viidiyoo dheengadda isin gadhiifte ilaaltee Somayyaan irra deebitee bilbilaa jirti. Somayyaan irra deebitee bilbilaa jirti. Bilbila na cinqaa jirti. Kanaafuu ani haadha mana kiyyaa akka isin offanniftu sin barbaadu erga guyyaa san booda Somayyaa jalaan kaafne isin Somayyaa mana kana fidde jetteeti kottu mee baga dhuftee kottu maali baga dhuftee nu taa'i kun kottu taa'u fardo ke taa'u dhufne taa'i taa'u nu mee jeer meeta gattaa kanarra gattaa dhufne akka itti deemtus hin jiru maal hin jiru ardiin balloo tara suma yoo deemtees manuma namaatii ni gati dhayitu kan manii namaa kan hin dhabu Dachi guddoo irra bitaan dhabuun dhabee mana namaa dhagaa. Jechuun yoo deemtes mana namaa dhayitaa miti. Maafi mana namaa dhaga. Mii maal taate mee? Laa mana namaa maaliif hin dhaqaan jeera? Ani atiin tun akkam je'eetiin si amansiisuu danda'a. Akkam maal jettee na amansiista? Akkam je'een si amansiisa. Yaali maal amansiisuu fe'e? Ani Somayyaa tanu dhiiseetiin jira. Namni jiiluu qaba. Jiileetiin jira. Waa'ee isii tanaa keessaa baheetiin jira. Alabaa waa'ee asbee sitti haasoo jira. Mee kottu taa'e. Waliif galla. Naafet takka walii gallee beeyna. Waliif galla. Yoo dha waliif galle jee waati ni nadhi. Walii galan alaa galanii jette Oromoon. Laa alaa illee hin gallu waliif illee hin gallu naafet. Mee kottu mee kottu. Awwan dhiisa. Kottu mee niin deemaa hiiniiti. Haadha mana. Karaan padaan deemaa yaa ati bikkuma haadhaan deemnu qabdu jechuudha. Sabuudhaatti hin deemu. Haadha mana kiyyaa bareedduu qashxii. Si malee nuti dhimma kee qabnu wettee bas akka dhimma kee qabdu bikkan gadda isin garsiisa. Namni yoo aare waan barbaade jedha. Maaf si'aar? Anaa si'aar? Aare waan barbaade jedha. Maal inni barbaade fayyisuuf? Mee gattaa'e. Hin taa'uun. Gattaa'e ka? Hin taa'uun jeer. Manni kun keetii bar mana kiyyaa. Manni kun kiyyaa inni illee hin taa'u. Gattaa'e. Taa'e ka? Na darbu jirtaar. Taa'e. Hin taa'u. Hin taa'u fayyee. Taa'e siin jedhe. Hin taa'u. Taa'e. Hin taa'u. Ana si dhaggeeffadhu yeroo hunda irra deebi'eetiin sitti haasawa. Yeroo hunda sii tana miidhuu hin barbaadu. Amma maali olii kada darbi? Anaa fi Somayyaan dhimma walii keessa baanee jira. Somayyaan taa'e isin jeetu maal akka mochiisi darbi maali? Tapha kana darbi ta'e maal taate? Maali killee taate? Afaan lafa dheen kee. Killeedhaati. Afaan yoo lafa dhootee ilkeen sirraa yaa'ees ka ilkaan forroqaa jedhee sin arrabsu. Kiyyaami. Kiyyaa sanii harkattee yoo hammaan tanaaf sababa harkattee yoo gizee san qabaan naan arrabsitee ala deemtu ilkeen hungaan caccabte san. Amma dhagaye ijoollee tana dhageessiftee akka dheengadda yeroo dhaal maaliin siin jee kana yoo viidiyoo hojjechuudhaaf deemtu ijoollee tana baasii manarra. Fakkeenyaaf an amma guyyaa san kaameeraa qufan qabu rayyaan xiqqaan asii na fiigee na kabale siif jecha wanni kanaa kun sirrii miti. Ijoollee waan qabu goote qabanni si fiigee sirrii. Ijoollee wayita haadhaa fi abbaa walitti dubbatan. Ijoolleen dhaga'uu hin qabdu. Osoo ijoolleen hin dhageenye nuti fidhachuu qabna. Aarii na jiruufi si jiru. Ani immoo aarii takka illee hin qabu. Wanni deemtee ganda teessuus hin jiru. Aarii yaaba kee dhumatee jira bara.
amma ani waan as na ta'e sa'aan sumarraa dalageetiin si garsiisa as na ta'e jira malee sa'aan natti araaramu as ta'e si mee maal gooteen irraa dalee ibsiin agarsiisa gabbaa maal gooteen irraa dalee hoggaa irra dhufte sani ni beektaas illee ni agarta karaan goordee masanii amma deengada si kadhadhee haadha mana kiyyaa haadha maatii kiyyaa takkittii tiyyaa bareechituu jiruu tiyyaa si kadhadhee si dadhabeetiin kaatee kutte. Masaala manaaf deebitee jettee seenjamaa godhi jirti. Saalaan deebitee jirtu akkuma kutatee jira. Dhaggeeffadhu manguddootti hundatti nama itti himattees qabeenya danuu fuudhaa jettee qabeenya guutumattuu fudhu. Furannaan deebiree maaliif as ta'e? Qabeenya guutumattuu fudhu. Deebi'a harmaatti ta'e deebitee fi waliin si agarsiisaati. Akka ishiin qullaa si jaalatu wallaala naafati wallaala. Aariidha waan hin taane keessa galtu hin barbaadu. Sampas gochaaleen si agarsiisuu deema. Gocha maali? Aywa. Hoggaarra geessan ogguma sana agartaan jeebar. Waan isin seera deddeebituuf kana si jaalattii fi waan ati qabdu jaalatti hoggaa sanii waliin agartan. If miidhuuf moo ana miidhuufati? Waan miidhame haati miidhame oggumarra geenyisanii waliin agarra. Mee maal gootee mee maaliif godhu barbaaddeetu? Ansitti ni maan jeer kan nama dura sitti mee sii geessi. Amma wasu hojii mari'adhoon. Mariin qabna. Ammallee viidiyoo maraan jira. Ati immoo viidiyoo agarte viidiyoo maraatu jira. Mariiree maan nama Oromoo keenya daawwattoota keenya kunoo ani wanti ni viidiyoo irraa mareef. Maali hojii akka ati viidiyoo bara kana keessa dhokayfattullee ni beekan illee. Dhiifa manaa godhi kalaas. Ni martaa beeku godhata kallee mari areemoo waan nan godhu deemu irrumaan deemu waan peetallee mari. Somayyaa mana isaanitti dhaqee dubbisuudhaaf dhiifa manaa godhi. Amma tasumiyyaa malee taane raffattee jirtaati. Samitu. Tayaasin biratti bira deebisanoo. Jechuun san namni akkuma akka walii bira dhufu jira. Sanii raafata namnaan ammaa sumeyyaa dhuftee garraa ammaa manatti itti dheeyite. Waan jaartiin yaasisitti afuuftu dhugaan sa'i. Waan namni ati yoomiyyuu dubbii bakkeerraa. Hin faru yaate maal goote mana sumeyyaa ta'e. Dubbii alarraa fudhattee yoo mana kanatti dhuftee maal goote. Maaliif ilmaati dhuftee deemtee. Dubartiin bultii barbaaddu kanaa miti. Haa dhiirti bultii barbaaddu bultii barbaaddu deemtee taanitaan jala zoor jette. Yeroo hunda ati waan qabatamatti. Amma qabatamaa miti sumeyyaa tapha isaa harkaa fi harkatti ijaa fi ijatti waan agartee natti. Qabatamaa miti. Waanuma dhageesse. Sumeyyaa qabatamaa miti. Ayeeta sumeyyaa yoo qabatamaa taate. Tayaasin bira deemtee kan taate deemteef. Hijiba. Jechuun ana mayyaa siin dhaqe. Hijiba. Namni ta'echi jira. Hijiba. Hijiba laal ammaan tana. Hijiba. Amma dubbii ta'e asirratti hafixannu namni dhagaye. Oromoo malee laal Oromoo daawwattoota malee warra Dubaayii fi warra Saawudiitii fi warra Qaxarii fi warra Kuweetii fi warra Bahareen jiran qofti na dhagani. Namni as keessaatiif ijoolleen hafixannu. Dubbiin jaafatee nu. Somayyaa yeroo meeqaa bilbilaa jirti bilbila jalaa hin kaasu. Kana filima kaayati viidiyoo kaayyette nama gaariif godhan daawwattoota kiyya cufe irratti mana bilbilaa sangu. San sa'aadhaan duraanii gowweessite sani sanuma alala dhayi. Sani deebisee alala kooriitti. Akka re'ee waan guyyaa nyaachaa walta galgala gad deebisisan akkasitti deebise. An akkaati akka boonitti ifa jeeftu hin barbaanne. Akka kananitti akka ifa jeeftu hin barbaanne. Walaa si jeeste. Lubbuun ta'e naaf qaaliidha. Lubbuun siif qaaliidha. Ati naaf qaaliidha. Siif qaaliidha. Yoomi asin si qaale. Yoomiyyuu ati naaf qaalii. Haadha maatii kiyya. Yoomi asin si qaale. Biyya ormaa rakkattuu Yaman kana keessa jirra. Sila akkas beeyte taa'ee waan nuti daleeyni keeysan jiru. Keeysan jiru. Deemtee maxaa barraa nama deemta. Nama geessa amma. Sidda goone. Yooni Somayyaa walii ija tana isii ija tanaaf naaf isii wal garre. Taajila abbaa takka tumtee takka ciisi oloof takka asii nama ijoollee maalaa qabate. Sanun daawwa si dhiisnaani amma kanaan dhuftame akkati beektittiin si jiru. Amma na dhagee. Amma ana waan tokkoon seekan. Ka kanaan dura naa dhiisi. Ka as booda carraa tokkoon seekan. Carraa takka raafan kanneen. Carraa sanii. An carraa ta'e naa kannite naa kannite. Akka biyyaa fi keetii kanatti yoo guutame. Anaaf Somayyaan teessee wajjin haasofne. Laa guutame. Na gaafadhu. Laa saraan fudhadhu. Na gaafadhu. Saraan fudhadhu hin jettu fiite. Maal fudhadhu? Amma tolaa natti haasuu jirtu mootummaa natti haasuu jirtu. Na habalaa darbitee amma na dhawaa. Maatii kee keessa hin deemi. Habootee maal jette addaateeti?
Adaadaa Niin beektot maaltu si beeksisee? jaarsa adaadaa kee anaatu Laa jaarsi ishii garuu maqaa beektaa? Anaatu araarsa. Ni beektaa amma? Maqaa ishiin beeku adaadaa malee. Adaaduma sanuun beektu akka naaf taatu. Deddeemtuudhaan deddeemtuun hoggaa akka badaa namaa taate akka badan godhanii gabbaasanii tumanii deemanii araarfatan. Amma hurktee bara hurka bira. Haa hurku sababa keetii kan hurku jira haa hurku. Yoon hurke maal? Amma ijoollee biraan deebiin qaama. Dhibba kiyyan qabdi ijoolleenis. Atilleen dhimma kiyyan qabdi. Ijoolleen dhimma kee ni qabdi. Walaa ijoolleen dhimma kiyyan qabdi. Anilleen dhimma kee ni qabdi. Taa'e ijoollee biraan deemin. Amma dubbiin itti guutuu. Daawwattoota si dhagaa dhiifama naa godhu. Dhiifama naa godhu. Asii darbanii chingidaaraan godhaa takkaasii qabalanii lafa nama maxxansaa dhiifama jalqabu bikka bartee laala nungotiin mataa deemsu meeyyaa nungodhu. Sumayyaa malee Eeyyuu mana isaanii ni beektaa karaa bikka galtee jirtee maal walii qabna? Ichira miila nungodhu mataa beektaa. Anaaf ishii maal walii qabna? Miila kophee irraa baase kophee sumayyaa qaran. Haadha fi mataa malee mataan dhungotan malee haadhaa fi abbaa malee. Kophee si mataa Yalla, qaran deemi. Kophee sumayyaa qaran. Kootu hidhii Amma siruun booda gadha. gargara kiyyan bahee. Hidhii siruun gadha afaan siruun gadha. Hidhii sira amuru. Kootu siin jedhan. Kootu kamar taasisaa. Nagarra kisiin jechuudha. Kootu deeme kootu. Kootu waliif galla. Naafeeti walii galuu biroo kunnee jiran dhis. Sireen tu si haddee jirti. Sireen akkana afamtee. Maal taate? Harkana quntuutu jirta raachi deemu. Gattaa kanurraa. Taar. Sireen akkana afamee bareedee akkanatti taa'u kun. Deemsi mee jaarra fidadhu. Siyaadu jira. Turfii naasee na jee. Mana adaadaa teetii dheeyxee lafa Turfii naasee. Lafa Turfii naasee. Turfii naasee. Turfii naasee na jee. Turfii naasee maal? Fiidiyoo waraabuu jirtaan. Hin daddaqin. Bikuun hin seenin. Hayyee taa'e kan deemin nu bira. Kooma dhimma keetii haasee. Nu bira taa'e nu biraan deemin. Waan dhimma keetii haasee. Waliin dhimma keetii hin jiru. Wayillee nu godhi kottu waan nyaatu. Maal wanni nyaattan? Ijoollee waan nyaattus godhi. Maal wanni nyaattu ijoolleen? Kalaas anaatu hojjeta kottu ati numa taa'e. Anumaan ta'a. Yaa nama gaarii. Kottu mee lukaan sii dhiqa kottu. Lukaan dhiiqa. Kalaas lukaan sii dhiqa. Eenyu luka dhiiqa? Lukateen sii dhiqa. Naari kun baddini deem. Lukaan sii dhiqa. Naari kiri nama achi deemsaa luka maal dhiiqa fayyaan qaba. Yoo atummaan natti fayyite natti araaramte lukaan sii dhiqa kottu. Bara asitti na araaramu siin jedhu jira. Lukatee tana sii dhiqeetiin asirratti si baase. Rakkoon irrii baratti hin jirtu hin jirre. Rakkoo maalitti si jira? Eewwa rakkoon irrii baratti hin jirtu. Rakkoo si wajji itti ba'uu. Ana hojii dabaroo? Eewwa rakkoon sanii na jira. Astaghfirullah jedhe. Rakkoo si wajji daddaba'uu na jira malee rakkoon taa'ee miila firaa dhiquu miila kiyya dhiqadheen dhufeen. Taa'e mee taa'e na jala huqqattee. Intoo uqqadde bagaan uqqadheen. Maal fakkaata na eeyita kana durii bar maal sittiin bareede irra deebi'ee. Min ragattaa maa kokkofaltaa min ragattaa min ilkeetii tana nama miidhuu takka duraanuu takka rooyitaa. Haa ilkuma qofaan narraa diidha. Ilkuma qofaan sirraa diidha. Amma yana galakkistii wata. Taa'e kaaka taa'e. Taa'e mee walitti gala. Taa'uun jee. Ijoolleen dhageessisin ijoollee yoo dhageessisan. Haayee ijoolleen dhageessisin ijoolleen mana san jirtiif na galakkisee na galakkisee laalaafate waliin galu dhiisa. Nama ati afaan sobdee gaafan kirtu barbaaddatu. Sobame ta duraaniiti. Amma waliin sobamu. Akkam? Sammuun nama namtee jirti. Sammuu qulfiina godhu isaan banamtee jirti. Qulfiin san banamtee jirti. Wanni kun hunduu waan keessa jiru miti. Gooleen sanirraa kaatee jirti immoo. Ta dursanii miti. Dur deemtee bar warra Arabaa kana baatii meeqa fixee deemtee? Eewwa waan baatii meeqa fixee darbeessanis waan nyaate. Anaan nyaate. Arabaan nyaate? Siifin dalagammaas deemanii nyaatta. Amma laafaa dhukaa isa deemtaa miti. Yoo ani sira hin dalagin anumaatu takka ta'e miti. Ifumarraan dalagin anuma qofarraa dalagee. Dhageessa? Nageetti. Ifumarra laal anumarraa dalagi malee ifirraa dalagin. Baay'ee. Kadhee nama kadhachuun hanga qaba. Daangaa qaba. Kadhee dadhabe. Akkaan waan ani isii tana malee tabiraa fuudhuu hin dandeenyetti fakkaata. Dhugaa dubbachuudhaaf kanaan dura fuudhuu hin barbaanneen amma jala mureeti. Feetan gowwaa jedha. Feetan saree jedha. Feetan doofaa jedha. Waan barbaadan jechuu dandeessu jenna. An ammoo akkaan keessa jiru sirna murtee fi murteeffannaa kiyyaa anumaatu beeka. Jechuun akkaanan itti jirus akkaanan tahaa jirus anaatu beeka. Kadhadhee dadhabee hin jira. Jechuun dhiirri hanqa nama kadhatu qaba. Akkasumas shamarris hanqa nama kadhatu qabdi. Kadhadhee dadhabee akkuma agartan. Kan nama saataan hin jijjiiramtu. Yeroo hunda waan bakka irraa agarte mana keessa fiddeeti kana tokko lama gooti. Sadii gooti. Asitti akkasitti waliin jirta. An amma keessattuu wanti isii jalatti miidhamu jiruuf akka isiin if miineef.
kana wanti rabaas jiru kanaaf daawwattoota fi hordoftoota keenya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaatti